Waboon zoonii kibbaa godina Gujii Bahaa keessatti tarkaanfii fudhachuun waraana bilxiginnaa du'aa fi madoon adabee jira. Fulbaana 8 bara 2022 gooticha waraana bilisummaa Oromoodhaa waraana gabroonfataa PP Oromiyaa bakkoota garagaraatti adabuudhaan du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaa irraa hiikuu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa godina Gujii Bahaa aanaa Goorodoolaa magaalaa Bittataa mooraa waraana faashistii Abiyyi Ahmad irratti kaleessa fulbaana 8 ganama barraaqaan itti cabsuudhaan mooraa isaanii keessatti rasaasaan akaa'ee baarudaan macheesse waan qabanii fi gadhiisa wal ilaalchisuudhaan battalatti 36 irraa ajjeesse 14 madeessee jira. Lola kaleessa waraana bilxiginnaa irratti milkii balleessee oolmaa isaanii gaddaan uwwise kana waboon mooraa keessaa guysee baase meeshaa waraanaa qawwee keemii 14 irraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Waboon zoonii kibba bahaa godina Arsii Bahaa Ona Jaajjuu fi martii keessatti diina adabus beeksise. Irreef gaachanni uummata Oromoo waboo kan ta'e waboon zoonii kibba bahaa Cibraan Hambaa Aanoolee Buttaan Leenjisoo Diigaa godina Arsii Bahaa aanaa Jaajjuu ganda Hurutaa Baaree iddoo addaa Tibilaa jedhamtutti fulbana 7 ganama sa'aatii 12 irratti lukkaalee diinaa maqaa sakattaa wabootiin baatetti haxxee hidhuudhaan gootichi onnee sibiilaa waboon 16 irraa ajjeese 9 madeessuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola kanaan gama meeshaatiin qawwee EKM 4 hidhannoo guutuu waliin booji'uudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Ittuma fufuudhaan fulbaana 7 bara 2022 godinuma Arsii Bahaa Ona Martii ganda Waataaroo Diinootti kormiin kibba bahaa Oromiyaa Cibraan Hambaa Aanoolee Buttaan Leenjisoo Diigaa milishoota waajjira gandaa hedduutti marsuudhaan fayyaa dhuunfatee qawwee EKM 3 fi boodatti afaa 2 booji'uudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Waboon zoonii giddu galeessaa lixa shaggar aanaa Midaaqanyii keessatti tarkaanfii fudhate. Reef gaachanni uummata Oromoo waboon jajjabeen zoonii giddu galaa Cibraan 7 miidaa diinaa uummata dararuudhaaf baate irratti tarkaanfii fudhate. Kaleessa fulbaana 8 bara 2022 ganama godina lixa shaggar magaalaa Ona Midaaqany beellama irratti kallattii ganda booquun isootti sochii godhuudhaan waraanni PP ummata nagaa gubuu fi saamanii osoo galaaf deemanii ganda Goobee Koraa bakka addaa Shangaanneetti eeguudhaan rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessee jira. Lola kanaan humnoota diinaa irraa hedduu yoo ajjeesu hedduus madoo cimaadhaan adabee jira. Oduma wal fakkaatuun gooticha waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Lixaa Cibraan Gooroo Dugdaatii fi Cibraan Maddaal Budaa waliin ta'uudhaan aanaa Dugda Dawwaa ganda Caamee Kuraatti lola baneen waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola kaleessaa fulbaana 8 bara 2022 ganama sa'aatii 5:15 irratti kaasee lola gaggeessee loltoota PP kakachisuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola ganama eegalee hanga galgala sa'aatii takkaaf daqiiqaa 45 tureen waraana PP 30 takka battalatti ammoo ajjeesu 12 ammoo madoon dammii hin qabneen adabee jira. Gama meeshaatiin qawwee EKM 9 rasaasa bireenii 2000 rasaasa dishqaa 730 boombii 4 raadiyoo koolii 1 kaameraa 1 fi uffataalee garagaraa irraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Kana irraa kan hafte reeffaa fi madoo hunda dhiisanii baqachuudhaan mooraa isaaniitti akka galanis mirkanaa'ee jira. Gama biraatiin poolisoonni humna addaa Oromiyaa 3 sirna bilxiginnaa ganuudhaan godina Gujii Bahaa keessatti wabootti harka kennatan. Fulbaana 9 bara 2022 ilmaan Oromoo gowwoomsaa dirqiin maatii fi qe'ee isaanii irraa waraanaa fi dabballoota sirna PPtiin qabamanii sirnicha waraanaa kana akka tajaajilaniif leenjiin kennamee fi hojii abaaramaa dhiiga namootaa dhangalaasuuf bobbaafaman sana keessaa baduudhaan gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru. Haaluma kanaan kaleessa fulbaana 8 bara 2022 mooraa poolisoota humna addaa Oromiyaa godina Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranaa keessaa ilmaan Oromoo 3 qawwee AKM 3 rasaasa 252 hidhannoo waliin mooraa diinaa keessaa baasuudhaan sirnicha gananii nagaan waboo bira gahanii jiru. Ilmaan Oromoo miseensota poolisii humna addaa Oromiyaa turan kun akka jiranitti qawwee gowwoomsaatii fi dirqiin nutti kenname kanaan Oromoo akka ajjeesnuu fi dararru waan nu taasisaniif sirna kana tajaajiluun yakkamaa ta'uudha jennee saba keenya dhiifama gaafachuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO waboon gaggeeffamaa jirutti dhufne jechuudhaan ejjennoo sirni bilxiginnaa Oromoo balleessuuf qabu balaaleffatanii jiran. Ilmaan Oromoo mooraa waraana bilxiginnaa keessa jiran Oromiyaa mara keessatti harka kennachaa akka jiran gabaasaa turuun keenyas ni yaadatama.
Ministeerri Haajaalaa Itoophiyaa ibsa kominikeeshinii ogeessota mirga namoomaa idil addunyaa Itoophiyaa irratti kenne nu mufachiisee jira jechuudhaan Itoophiyaa irratti mana maree nageenya mootummoota gamtoomanii tarkaanfii akka fudhatu waamicha dhiyeessuun aangoo isaanii miti jechuudhaan kuffisee jira. Itoophiyaan komishinichi dhiibbaa siyaasaatii fi mirga namoomaa meeshaa waraanaa godhee jira jechuudhaan himatte itti dabaluudhaanis akeeka isa dhugaa saaxilee carraa walta'iinsa mootummaa waliin qabu hunda cufe jette. Ibsi ministeerichi miseensonni komishinii ogeessota mirga namoomaa idil addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii muudaman manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii haala Itoophiyaatii fi gaanfa Afrikaa haala hamaa jiru ilaalchisee keessa galchuun ajandaa isaa keessa akka turu gaafatanii deebii kennuuf ture. Komishinichi waldhabdee abaa'ut araara namoomaa cabsuudhaan uumeef hubannoo sirrii hin qabu. Komishinichi dhimmoota nagaa fi nageenyaaf balaa ta'an irratti aangoo ofii isaatiif kennuu hin danda'u jechuudhaan ministeerri kun waamicha komishinichaa Itoophiyaa irratti manni marii nageenya mootummoota gamtoomanii tarkaanfii akka fudhatu waamicha dhiyeessuun aangoo isaanii miti jechuudhaan kuffisee jira. Ministeerri Haajaalaa Itoophiyaa komishinichi amala of eeggannoo hin qabne agarsiise jechuudhaan himatte. Murtoowwan komishinichi hundeessuu fi hojiiwwan komishinichaa siyaasaan kan kakaafaman ta'uu mootummaan dubbate ni mirkaneessa jedhe. Ministeerichi ibsi kominikeeshiniin kenne kun osoo morminuu ministeerichi mirgoota namoomaa kabajuu fi kabajamuu isaa itti fufsiisuudhaan akkasumas namoota sarbaman seeratti dhiyeessuudhaaf waadaa mootummaan Itoophiyaa gale irra deebi'ee ibsuu barbaadechuudhaan xumure. Humni finxaaleeyyiitii fi fannoon Amaaraa dheengaddaa aanaa Horroo Bulluq ganda Boonee Abunaa guddinaa Abunaatii fi Baaqelaatti yakka sanyii duguuggaa raawwachuudhaan qabeenya dhoowwan kumaatamaan oofatanii deeman ammallee aanuma Jaardagaa Jaartee keessa jiran. Hubattoonni saba Amaaraa aanaa Jaardagaa Jaartee ganda dargee kootichaa turan waggaa 2 dura walitti qabamuudhaan ganduma sana bakka tokkotti poolisiidhaan eegamaa turan. Amma immoo baay'inaan hidhatanii waggaa tokko as uummata Oromoo ganda sana guutumaa guututti buqqaasanii jiru. Sababan Oromoo kan ta'an akka bulchiinsa gandaatti kan isaan waliin dalagan namni 5 akka jirutu barame. Filee Guysaatii fi Abeeraa kan jedhaman warra hangafa namoonni bakka kanatti hidhachiifamanii jiranii fi uummata dararan baay'inaan hanga nama 200 akka ta'anitu barame. Gareen kun ijoollee isaanii fannoo akka leenji'aniif gara gammoojjii aanaa Amuuritti ergamu Gamiiloo jedhanii waamanii fi Birshaalaqoo bakka leenjiin waraana mootummaa leenjifamaniin akka dhufan jiraattonni himan. Gareen ganda dargee kootichaa jiruu moohaala ajjechaa qindeessaa fannoo leenjii sana waama. Gocha dheengadda ta'es kan qindeesse garee kanaa fi bulchiinsa ganda sanii Filee Guysaati. Yeroo finxaaleeyyiin sun ajjechaa kana raawwatu warri jalqabumaa achi turan nama 10 ta'uun marsanii keellaa eegaa fi turan jechuudhaan jiraattonni himan. Gama Deebbisiin, gama Dongorootiin, gama Jaartee, Shullukkeen fi bakkoota hedduutti gareen kun ammallee marii akka godhatee jiruu fi gocha sana irra deebuudhaaf akka yaadaa jiru odeessi gara siinuu dhaqqabe ibsee jira. Gochoota Amuurii fi Horroo Bulluq ta'an kana bulchiinsi godinaa hanga gandaatti harka keessaa qaba. Qaamotuma sana keessa akka odeessi beetti gochoota raawwatame kanarraa bu'aa siyaasaa guddaa arganneerra jedhanii dubbachaa akka jiran jiraattonni nutti himan. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa haleellaa magaalaa Agamsaatii fi naannoo isheetti garee shororkeessaa fannootii fi finxaaleeyyii Amaaraatiin raawwatame kana ilaalchisuudhaan torban tokko booda ibsa kan baase yoo ta'u dhimmicha irratti callisuuf filachuunsaa walabummaa komishinichaa gaaffii keessa kan galchee fi qeeqa jabaaf kan saaxile ture. Waraanni bilisummaa Oromoo gareen isa fakkaatee uummata irraa hidhannoo hiiki haleellaaf akka saaxilaman godhe garee mootummaan ijaarrate bobbaase akka ta'e himee jira. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 23 hanga hagayya 25 gidduudhatti haleellaan humnoota hidhataniitiin raawwatame jiraattonni hedduun ajjeefamuu hedduun madaa'uu fi uummanni 20 caalu buqqa'uun gara magaalaa Oborraatti baqachuuf dirqamuu eeree jira. Gochichi dhimma haalaan yaaddeessaadha jedhe komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa haleellaa kan hordofuudhaan jiraattotaa fi qaamolee mootummaa dubbisuu bu'uuruma kanaan humni nageenya mootummaa bakkicha buufatee ture bakkichi kaafamuudha hordofee lammiilee nagaa irratti haleellaan raawwatamuu mirkaneessuu isaati. Hagayya 23 bara 2014 aanaa Amuuruu ganda Agamsaatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo sochii magaalaa guddoo aanichaa kan taate Oborraa qabachuudhaaf taasisaa turaniin dhalattoota sabaa Amaaraa 3 ajjeesuu kan eeru ibsichi hagayya 24 hanga hagayya 25tti ammoo hidhattoonni naannoo Amaaraa aanaa Bureetii fi aanaa Amuuruu ganda Haroo jedhamturraa walitti dhufuudhaan
bifa qindaa'een magaalaa Agamsaa fi gandoota aanaa Amuuruu jala jiran hedduu keessatti dhalattoota Oromoo addatti fahuudhaan haleellaa irratti raawwachuu mirkaneessee jira. Gareen hidhattootaa ka'umsa dubbii kanaa ta'ee jira jechuudhaan Komishiinichi Waraana Bilisummaa Oromoo jedhee ibsa kun caasaa Waraana Bilisummaa Oromoo jala kan hin jirree fi garee milishaa mootummaa Waraana Bilisummaa Oromoo fakkeessuudhaan ijaaree bobbaasu ta'uu ABO ibsa dhimma kana ilaalchisuudhaan baaseen ifoomsuun ni yaadatama.